warri seenaa wal'aansoo Oromoo baratan hamma tokko haala wal'aansoo Oromoo keessattuu qabsoon hidhannoo qabsoon qawweetti jalqabame ni beektu natti fakkaata. Haa ta'u garuu kan beektaniif yaadachiisa, kan immoo hin beekneefis barumsa akka ta'u jalqabarraa kaasee waan gabaabaan dubbachuu barbaada. Qabsoon qawwee adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu bara 1976 baa Oromiyaa yookaan Harargee laga Gobeellee ganda Qarsoo naannoo jedhamutti jalqabe jechuu ni dandeenya nama yartuudhaan. Kunis bara 1976 gara dhumaatti. Utuu kanaan jiramu gargaarsa alaa tokko malee deeggarsa mootummaa alaa tokko malee ummata Oromoo bal'aa abdachuudhaan wal'aansoon nama yartuutiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti nama hedduu horachuu danda'eera. Ammas abdiin isaa ofirratti hirkannoo yookaan ofiin of danda'uu kan jedhu ummata bal'aa Oromoo keessa akka qurxummiitti ummanni keenya galaana ta'e keessa jiraachuudhaan ture. Wal'aansoon kun jalqabamee otoo inni hin jabaatin humni alagaa bara 1977 weerarri Somaalee biyya keenyaatti jalqabuu ni yaadatta. Weerarri jalqabe kunis wal'aansoon kun gaaddisa jala yookaan haguuggii jala akka turu taasise. Mootummaan Itoophiyaa sargooggii Somaaleetii jedha. Biyya keenya hawaasii gargutachuufi jedha. Dhuguma sargooggiin ni jirti. Nuti garuu qabsaa'ota Oromoo kan bilisummaa Oromiyaaf falmu turre. Kana keessa osoo jirru Somaaleenis warra kana Mangistuu Hayilamaariyaamtu leenjisee daggalatti baasee nu dura dhaabuuf maqaa Oromootiin kan jedhu Islaama balleessuufi kan jedhu Oromootatti odeessaa turan. Gartuun lachiyyuu dhaaba xobbee qabsoo hidhannoo xobbee gargaarsa tokkollee hin qabne kana dhabamsiisuuf halkanii guyyaa duula nutti banan jechuudha. Yoo halkan mootummaa darbii lolle guyyaa Somaalee lollaa, yoo guyyaa Somaalee lolle halkan mootummaa Itoophiyaa lollaa, yeroo itti guyyaa tokko keessatti lamaanuu lollees ni qabne jechuudha. Kuni bara 1977 keessa Konyaa kanneen keessatti wal'aansoo guddaatu ture. Uummanni Oromoo iyyuu quban qabu ture jechuudha. Amaaris dargoodha jedha, dargoon immoo waraana dargiiti jetti. Uummanni keenyaa gahaa guddaa godhee nutti hin dirman. Rakkinni dhalate kun mootummaan Itoophiyaas በምስራቅ የተገኘ ድል በሰሜንም ይደገማል yeroo jedhu sana humna guddaa qabu Somaalotatti duulchise sana akka jiruun nurratti bobbaase jechuudha waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf. Kana keessatti immoo yeroo mootummaan weerara guddaa kana nutti banu keessaanis dhibdee guddaa keessa ture. Kunis maaltu ture? Yaada dabaa, yaada dogoggorsaa irree uummata Oromoo diigu kan bilisummaa uummata Oromoos boodatti hambisu yaada gurguddaa lamaatu ture. Warri diidaa dhufan Oromoonni Shawaa, Wallaggaa iddoo garaagaraatii dhufanii wal'aansoo kanatti warri dandeettii qaban, beekumsa qaban, qabsoo kana utuban, warri akka Baaroo Tumsaa fa'a, warri akka Badhoo Dachaasaa fa'a, warri akka Magarsaa Barii fa'a yeroo wal'aansoo kanatti qabsoo kana qajeelchuuf wal'aansoo kanatti dabalaman warra kiristaanaatu bilisummaa qabsoo nurraa fudhachuudhaa dhufe kan jedhuun odola kaasu. Karaa kaanii warra misiyoonii warra Jarmaniitiitu nutti dhufe. Karaa kaanii warra Pheenxeetu nutti dhufe. Kan jedhuun Harargeen Islaama waan jedhu mataa keessaa waan qabaniif irree Oromoo bittinneessuu irratti bobba'an. Haala kanaan hoogganoota keenya keessaa warri akka Baaroo Tumsaa, warri akka Badhoo Dachaasaa wareegaman. Haalli kun nu keessatti dhibdee guddaa uume. Namoonni hedduunis hamilee qaban, abdii kutatan, diinatti galuu jalqaban jechuudha. Kaan ganee gara biyya alaatti, kaan mootummaa Itoophiyaatti harka kennate, kaan immoo ganda isaatti galuu jalqabe. Aduun bilisummaa xiqqoo ishii qayyoonni ishii mul'ate gara dimimmisuutti deebite jechuudha. Gadda guddaatu ture Oromoon. Qabsaa'onni dirratti hafanii fallisaa maali kan jedhu namni wal shakkuun gargar qoodamuun nu haala kana keessa jiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo duula guddaa Arsii, Baale, Harargeerraa osoo nafin walga'iin laga waadeeti kan jedhu duula guddaa humna 20,000 ol ta'u nutti bobbaasan. Yeroo kana keessatti humni keenya bakka jiru Awraajjaa Abroo
awraajjaa gaara mul'ata bakka walitti dhufa isaanii horataadhii bakka jedhamtu dirree qaaleetti ayyaana waraana bilisummaa Oromoo jedhamee warri qabsoo kanatti itti hafe kan itti wal arge ture jechuudha. Ayyaanni kunis ayyaana dukkanarraa gara ifaatti, ayyaana xiqqeenyarraa gara kabajaa fi guddinaatti, ayyaana milkii fi injifannootti akka tarkaanfatu gammachuu guddaa waraanni keenya ayyaaneffatee ayyaana kanarrattis jaalle gadaa gammadaa har'a qabsoo kanarratti kan wareegaman miseensa ajaja siyaasaaf waraana olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ture akkasumas gaafatamaa damee poolitikaa kan ta'e ayyaanni kun bara baraan ayyaana waraana bilisummaa Oromoo ta'e akka ayyaaneffamu ayyaana sanarratti murtii kana nu dabarsan jechuudha. Ayyaanni kun egaa yeroo itti waan hedduutti yaadannu warri qabsoo keessa turre haala yeroo sanaa argine ayyaana bara baraan osoo dandame guyyaa guyyaan ayyaaneffatamu. Yeroo sanaa kaasee ayyaanni ammajjii waraana bilisummaa Oromoo biratti yaadannoo guddaadhaan yeroo garagaraatti bifa garagaraatiin kabajamaa as ta'e jechuudha. Ayyaana kanaas yeroo garii carraa argannee ummata bal'aa Oromoo lafa bilisoome keessatti qabsaa'oti keenyaa fi ummanni keenyaas irraa hirmaatanii yeroon gammachuu guddaa itti ayyaaneffannes ni jira. Yeroo immoo haallis nuu kennachuu didee kaaffii diinaa weeraruudhaan, diina cabsuudhaan, hidhannoo diinarraa guuttachuudhaaf yeroo itti lolaan ayyaaneffannus baay'ee ture jechuudha. Bifa kana qofa hin turre akkaataan ayyaana ammajjiitti ayyaaneffachaa turre isin jechuudhumaatiin kaase. Egaa ammajjiin hambaa yeroo sana qabsootti ciccitee hafteen calqabame har'a ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qaqqabee isin fa'aa arginee har'a ayyaana kana ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii fi naannoo kana jiranis wal arginee ayyaaneffachuu danda'uun keenya anaaf akka bilisummaa Oromiyaatti fudhata. Namni haala yeroo sana arge sana hundarraa dandamatee qabsoon kun bakka kana jira gaa jedhee kan yaade baay'ee nama yartuudha. Har'a jaallawwan sun hedduun isaanii hin jiran hoogganaa kaasee amma gajjallaatti qabsoon wareegama isaan gaafattee lubbuu isaanii dabarsanii uummata Oromootiif kennanii nu warra irraa hafe immoo kanaan nu ga'anii jechuudha. Kana booda maaltu ta'ee jennee waan tokko tokko ilaaluun gaarii ta'a. Dhuguma ayyaanni ammajjii kun ayyaana milkii, ayyaana injifannoo, ayyaana kabajaa fi ulfinaa ta'e isaan boodatti. Kunis qawwee keenya yaa'ee diinatti galees ta'e ilmaan Oromoo hedduun dogoggoranii abdii kutatanii yeroo sana faca'anis ta'e yeroo gabaabaa keessatti isaan hundaa walitti irra caalaa isaanii walitti deebisuun qawwee keenyaas deeffannee egaa gaaffiilee uummanni keenya dhidhiyeessu akkasii kanarraa ka'uun hoogganni keenya dura ta'aan dhaaba keenya Jaalle Magarsaa Barii miseensonni qoree gidduuf miseensonni waajjira siyaasaa nama 10 ol ta'an dhibdee kana furuuf qabsoo bilisummaa Oromoo daandii saaquuf lubbuu isaanii wareegamaaf kennanii baruma kana keessa bara 1980 gara walakkaatti natti fakkaata biyya Somaaliyaatti daandii qabsoo kanaa saaquuf bobba'an. Jaallawwan kunis utuu nutti hin deebiin akka bobba'anii hafan karatti qabamanii qalaman. Gaafa nu biraa deemanis qabsoodha ni wareegamna. Ba'aa keenya baachuuf qophaa'aa jiran irratti gajanii deeman. Egaa qabsoo biraarraa adda kan isiniin jedhu sababa lama qaba. Tokkoffaa qabsoon marfama kana keessatti deeggarsa alaa malee rasaasa tokko otoo alaa hin galfatin ofirratti hirkannoon amma yoonaa waggaa 15 marfama keessatti itti fufe hin jiru qabsoo bilisummaa Oromoo yoo ta'e malee. Lammaffaa immoo qabsoon uummata biraa hooggana yoo wareegama kaffalee sadarkaa miseensotaatti malee guutummatti hooggana dhabee hin beeku. Qabsoon Oromoo garuu miseensaa kaasee hamma hooggana dhaaba kanaatti wareegama hedduu kaffale. Jaallaniin amma isiniin jedhu kun warra akka Baaroofaa, warra akka Badhoo Dachaasaafa, warri akka Magarsaa Bariifaa, warri akka Gadaa Gammadaafaa maqaa isinii dha'e kun warra qabsoo kana ijaareef utube hoogganoota qabsoo kanaati.
arra jaallan kun hundi isaanii hin jiran qabsoo Oromooti isaan nyaatu. Qabsoo kana qofami karaa biraanis bahaaftiya lafa fageenya hammana ga'u addaan jiraanne kan wal qunnamtiin walitti deemuun wal arguun sababa diinaatiif hin danda'amne bakka kana lamaanuu iyyuu jiraanne yaada tokkoon ilaalcha tokkoon akka qaama tokkootti hamma yoonaa sochoonee asii waliin gahuun keenya abdii guddaa bilisummaan Oromoo akka harka keenya jiru kan nuuf mirkaneessu. Oromoon tokko ta'uu, iddeen Oromoos tokko ta'uu, yaadi Oromoos tokko ta'uu kun kan nuuf mirkaneessu jechuudha. Nuti har'a abdiin qabsaa'ota Oromoo taankii BM adagaan ittiin dhaadatu osoo hin taane uummata Oromoo bal'aadha. Har'aas taankiin keenya rajmaatiin keenya uummata Oromoo bal'aadha. Namni haala yeroo sana arge sana hundarraa dandamatee qabsoon kun bakka kana jedhe gaa jedhee kan yaade baay'ee nama yartuudha. Har'a jaallawwan sun hedduun isaanii hin jiran hoogganaa kaasee amma gajjallaatti qabsoon wareegama isaan gaafattee lubbuu isaanii dabarsanii uummata Oromootiif kennanii nu warra hafe immoo kanaan nu ga'anii jechuudha. Hedduun keenya nagaa barbaanna. Waa'ee nagaa dubbanna. Nagani dhuguma gaarii kan ilmi namaa hundi barbaadu. Nagaa garbummaa garuu hin barbaanne. Warri keenya akkasumatti hawwinu. Girgirriidhumaan mirqaana horii gadi horiilee bilisummaan waan dhuftanitti fakkaatu sooba bilisummaan fagoo wareegama hedduu nu gaafata. Wareegama lubbuu kan qabeenya kan qaama keenya kan dantaa keenya hunda wareeguu nu gaafatte. Oromoon kanaaf qophii ta'uutu irra jira. Haasaa kiyya osoo hin xumurre daqiiqaa tokkoof jaallawwan asiin nu ga'an kanarraa hafanii wareegama barbaachisu hundumaa kaffalanii nuun ayyaana kanaan nu ga'an haa yaadannuun isin hin jenna.